caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2011 ganna keessa waltajjii dilee taa'een labsii tajaajila lammummaa labsee jira. Labsiin tajaajila lammummaa kun kaayyoo gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa inni duraa uummata keenya eenyummaa Oromummaadhaan ijaaruu, duudhaa Oromummaatti deebisuu, uummanni keenya halkanii guyyaa hojjetee akka ifaajee of jijjiiru gochuu, uummanni keenya waliin tumsee tokko ta'ee fedhii barbaadurraa akka ga'u, uummanni keenya dorgomaa akka ta'u, akka nama dhuunfattis akka hawaasaatti dorgomaa akka ta'u, uummanni keenya qulqullina naannoo isaa fi qulqullina qe'ee yaada qulqulluu qabaachuudhaan fuulduratti tarkaanfachuu akka danda'uuf qajeeltolee shanan kana duudhaa Oromummaatti deebi'u, halkanii guyyaa hojjechuu, waa hundaan dorgomaa ta'uu, qulqullummaa fi tumsa kallattii jedhu qabatee dhaloota ijaaruu giddu galeessa godhatee kan labsame. Kaayyoo isaa tokkoffaan dhaloota ijaaruu. Kaayyoo labsii kanaa inni lammaffaan misooma naannoo keenyaa, misooma waloo waliin ariifachiisudha. Misooma waloo humnaa fi beekumsa, dandeettii, qabeenya uummata keenya bira jiru qindeessuudhaan misooma waloo tumsa tokkoon galmaan ga'udha. Tajaajila lammummaa keessa hanni hin jiru. Tajaajila lammummaa keessa yeroo fudhachuun hin jiru. Tajaajila lammummaa keessa ariititu jira, qulqullinatu jira. Maaliif humna uummataa waan ta'eef? Maaliif hundatu keessatti qooda fudhata waan ta'eef? Maaliif hundatu abbaatti ta'ee raawwata waan ta'eef? Kanaaf bara darbe kutaa dabalataa ijaaruudhaan, dhiiga arjoomuudhaan, mana hiyyeessaa deebisanii ijaaruudhaan, biqiltuu dhaabuudhaan akka naannoo keenyatti dhugaa dubbachuuf taanaan bajeta mootummaarraa karaa gad hin taaneen uummanni keenya misooma waloo waliin hojjetee jira. Isa kanaaf uummanni keenya hagam of misoomsuu akka danda'u, hagam waan walootiif dhaabbatee raajii hojjechuu akka danda'u gochaa qabatamaadhaan agarsiisee jira. Namni manaa kitaaba qabu hunda kan dubbistan, kan itti fayyadamtan hunda manneen barnootaatiif akka kennitan, ijoolleen keenya waan dubbisan akka kennitan, ijoolleen qulqullina barnootaatiin bakka barbaadan ga'uu danda'u. Kana yoo goone ijoolleen keenya waan dubbisanii qaba. Kanaaf isa kanarrattis jabaatanii akka hojjettan, daree dabalataa manneen ficaan irratti jabaatanii akka hojjettan, biqiltuu manneen barnootaa keessatti dhaabuudhaan manneen barnootaa magariisa akka gootan, manneen barnootaa dullooman haaromsuudhaan akka tajaajila lammummaa baatan, kana gochuudhaan seektara barnootaa keessatti hojii tajaajila lammummaa karoora qabame guutuutti akka milkeessitan.